Dhaabbanni deeggarsa daa'immanii raa'ii mana barnootaa Leetanaal Koloneel Dajanee Simee sadarkaa tokkoffaa keessatti wirtuu kenniinsa daa'imman hanqina dagaagina sammuu qaban ijaarsisuuf dhagaa bu'uuraa kaa'e. Dhaabbanni raa'ii deeggarsa daa'immanii erga hundeeffamee kaasee waggoottan 9f daa'imman hanqina dagaagina sammuu qaban kan deeggaraa jiru ta'uu ibsamee jira. Hundeessituun dhaabbata raa'ii deeggarsa daa'immanii Dr. Tsiggee Tasammaa kaayyoon dhaabbata kanaa daa'imman hanqina dagaagina sammuu qaban hawaasatti akka makaman taasisuun barnoota akka baratanii fi ogummaa qaban akka of jijjiiran taasisuuf ta'uu ibsanii jiru. ራዕይ የህፃናት መርጃ ድርጅት ዓላማችን አድርገን የተነሳነው የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ወይም ተያያዥ ችግር ያለባቸው ልጆች ይችላሉ kaayyoon dhaabbata kanaa daa'imman dagaagina sammuu qaban hawaasaatti akka makaman taasisuun barnoota akka baratanii fi ogummaa qabaniin akka of jijjiiran taasisuuf kan hojjechaa jiruu fi dhaabbanni kun biyya Ameerikaa keessatti bara 2016tti kan hundeeffamedha. Yeroo sanarraa eegalee waggoota 9f daa'imman hanqina dagaagina sammuu qaban Finfinnee keessatti kutaa magaalaa 5 keessatti manneen barnoota 7 irratti deeggaraa jira. በ5 ክፍለ ከተማ በ7 ትምህርት ቤቶች ላይ ከ20 ልጆች ጀምረን አሁን ከ300 በላይ የሆኑ ህፃናቶችን እየረዳን እንገኛለን። አምባሳደር ዳበተ raa'ii deeggarsa daa'immanii atleet Masarat Daffaar daa'imman hanqina dagaagina sammuu qaban kun akka daa'imman kamuu carraa barachuu fi waashaa kaluu akka argatan taasisuunii fi maatii isaanii buqachiisuuf naannolee biroottis hojjechaa akka jiran himaniiru. በተለይ ደግሞ ይሄንን ትልቁን ከባዱን ፈተና የሚያሳልፉት እናቶቻቸው ናቸው። እናቶቻቸው በእነዚህ አይነት ልጆች በሚያጋጥማቸው ሰዓት ከቤት አይወጡም፣ አይሰሩም። ከልጆቹ ጋር በጣም ረጅም አመታትን ነው የሚያሳልፉት። ትልቁ ዓላማ ልጆቹን ወደ አንድ ቦታ ማብቃት፣ ሁለተኛው ደግሞ እናቶቻቸው ወደ ትምህርት ቤት ልከው እነሱ ስራ የሚሰሩበት የተለያየ ነገር የሚያደርጉበትን ነገር ለመፍጠር ስለሆነ ቲያናን ዋጅረ በርኖታ መጋላ አዳማ ኦቦ ዮሐንስ መለሳ አካ ዋጅርቻቲ መኔን በርኖታ ሸንኬሰት ዳይመን ከኔን በርሲሳ ከጀራን ኤራኒ deeggarsa itti fufiinsa qabu akka argataniif dhaabbanni akkanaa kun babal'achuu akka qabu dhaamaniiru. Akka waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaatti amma danda'ametti ijoolleen rakkoo akkasii qaban rakkoo sammuu suuteeyyii kana barnoonni kan dafee hin gallee fi manneen barnootaa keessatti hin baratu. Manneen barnootaa magaalaa keenya keessa jiranitti naannoo gara manneen barnootaa 5 keessatti hin barsiisna. Garuu akkasumatti immoo tu barsiisuus immoo maateriaalii guutuun gargaarsa addaa gara oomishtummaatti isaan deebisuun kilaasii muraasa kan nuun barsiisnu booda gara gireediin isaanii gara high schoolitti gara maalitti gaafa guddachaa dhufu achirratti rakkoo qaba. Bakka biraa barbaadaa jechuudha magaalaa keessaa baane. Kun garuu dhaabbanni kun amma yeroo inni as dhufu asitti waan hundumaa haga oomishtummaadhaan teeknikii adda addaa baratanii uffata dha'uu waan akkasii hojjetaniitu gara oomishtummaatti jijjiiramuu danda'u jechuudha. Namni kamuu dhaloota itti aanuuf hojii tola ooltummaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti hirmaachuun gahee isaa ba'achuu akka qabu kan dubbatan ammoo itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Dooriiti. Namoota akkasii baay'ee moo barbaadde biyyi kun namoota akkasii baay'ee barbaadde. Adaamaa keessaa namoonni humna qaban baratanii iddoo gurguddaa jiran kan qarshii qaban kan beekumsa qaban magaalaa kana keessatti kan jiran jiru baay'eetu jiru. Isaan akkasii otuu bizinesii mataa isaanii hojjetanu bizinesiin isaanii immoo dhaloota akkasii namoota akkas rakkatan gargaaruu danda'utu irra jiraata. Har'a jirra boru namni kamiyyuu lafa kanarraa hin deema yeroo isaa xumure hamma jirutti namni kamiyyuu waan gaarii dhaloota itti aanutiif hojjetee darbuu danda'utu irra jiraata. Gam tokkoon hojii tola ooltummaa akka kanaatiin Gaambiraatiin magaalaa keenya misoomsuutiin mana barumsaa Leetanaal Dajanee Simee sadarkaa tokkoffaa adde Asnaaquu Danuusaa gama isaaniin dhagaan bu'uuraa mana barnootichaa keessatti kaa'amuu isaatti kan gammadan ta'uu ibsanii barsiisotaa fi maatii daa'imman kanaa hirmaachisuun daa'imman kana kan deeggaran ta'uu ibsaniiru. Maatii hawaasa keenya barnoota kana hin argatiin gwaadaa keessa yookaan immoo diinqa keessatti ijoolleen kun balballi itti cufamanii jiranii uummanni keenya gadi baasee fidee akkana barataa kamittuu akka daa'imman kamittuu ijoolleen kun akka barnoota argatan ergaa keenya isa guddaa ta'a jechuudha. Marrattis waliigalteen hojii mallattaa'ee jira.